Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Magaalaa Finfinnee keessatti mootummaan federaalaa ilmaan Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo hidhuu ammallee jabeessee itti fufeera. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxiitti dubartoonnii fi daa'imman ituu hin hafin jumlaa hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Harargee lixaa magaalaa Cirootti humnoonni bilxiginnaa mana hidhaatii nama baasuun achi buutee dhabamsiisaa jiru jedhame. Qorumsa bahiinsa yuunivarsiitii bara kanaa sadarkaa biyyoolessaatti qabxii olaanaa kan fidde barattuu yuunivarsiitii Rift Vaalii akka ta'e ibsame. Maqaa Itoophiyaa Insaayider jedhuun intarneetii irratti oduu fi xiinxalaa kan dhiyeessu waajjirri miidiyaa haqaa fi koominikeeshinii jedhamu saamamuun gabaafame. Uggurri tajaajila miidiyaalee hawaasaa irra kaa'amee ture kaleessa galgala irraa eegalee kaafamee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Magaalaa Finfinnee keessatti mootummaan federaalaa ilmaan Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo hidhuu ammallee itti fufee jira jedhame. Humni waraanaa federaalaa ilmaan Oromoo Finfinnee keessatti hordofuudhaan qabee mana hidhaatti guuraa jira. Addatti hidhaan kun miseensota adda bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'uun hubatameera. Adoolessa 17 bara 2023 magaalaa Finfinnee keessatti namoota rooba dhiyeessuuf mana namaatti goran humni poolisii federaalaa waraqaa eenyummaa ilaaluudhaan erga addaan baasee booda namoota qabee mana hidhaa magaalaa Finfinnee kan Meeksikoo jirutti hidhee akka jiru odeeffanne. Namoonni hidhaman kunneen miseensota adda bilisummaa Oromoo kan ta'anii fi bakka adda addaatti dirqama dhaabichaa fudhatanii kan hojjetan ta'uun himameera. Namoonni hidhaman kunneen Leellisaa Addaamuu Salaaleetti hojii dhaabni isaa ABO'n itti kenne kan hojjetu, Olaanaa Damee, Weellisaa Ammasaa Dhugumaa fi Barsiisaa Balaayii kanneen jedhamanidha. Tibba kana magaalaa Buraayyuutti bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo kan ta'e Dabaluu Damee magaalaa Finfinneetti qabamee hidhamuu gabaasnee turre. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo namoonni 7 waggaa 3 oliif hidhaa seeraan alaa kan manni murtii fi abbaan alangaa seera alummaa isaa mirkaneesse haga ammaa mana hidhaatti daramaa jiraachuun ni beekama. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxiitti dubartoonnii fi daa'imman otoo hin hafin jumlaan hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Godina addaa jedhamuun bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz jalatti kan bulu godinni Matakkal yeroo adda addaatti duguuggan sanyii sababa Oromoo ta'an qofaaf irratti raawwatamaa tureera. Mootummaan naannichaas ta'e humni nageenyaa naannicha jiru rakkoo hawaasa kanaa furuun mirga lubbuun jiraachuu isaanii eegsisuu fi caalaa isin shaneera jechuun hidhuu gidirsuu fi ajjeesuu akka hammeessaa turan gabaasa keenya yeroo garaa garaatiin ibsaa turreerra. Yeroo ammaa kanattis godina Matakkal aanaa Dibaaxii magaalaa Galaasaatti dubartoonnii fi daa'imman utuu hin hafin hidhamanii dararamaa jiraachuun himame. Kaayyoon hidhaa kanaas ilmaan Oromoo naannicha keessaa balleessuu akkasumas hidhanii maallaqa irraa funaannachuun baasuufidha jechuun maddeen keenya eeruu nuun gahanii jiru. Isaan keessattis maanguddoon Ayyaanee Waaqjiraa jedhamtu akka argamtu kan himan maddeen Aadde Ayyaaneen haala ulfaataa keessa jirtis jechuun yaaddoo qaban ibsataniiru. Harargee lixaa aanaa Cirootti humnoonni bilxiginnaa namoota mana hidhaatii baasuun achi buutee dhabamsiisaa jiru jedhame. Mootummaan bilxiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhuun dararuu fi saamuun hanqannaan amma immoo achi buutee dhabamsiisaa jira jedhan maddeen. Haaluma kana Harargee lixaa waajjira poolisii magaalaa Cirootti argamu keessaa ilmaan Oromoo baatii 8 ol badii malee hidhanii dararaa turan. Adoolessa 14 bara 2023 halkan ammoo mana hidhaatii baasuun achi buutee dhabamsiisanii jiraachuu fi maatiin hidhamtootaa dhabanii barbaadaa akka jiran maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Namoota achi buuteen isaanii dhabamee maatiin barbaadaa jiran keessaa kan maqaa arganne Kimiyaa Jamaal, Saartuu Muhammad, Fatiyaa kanneen jedhaman yoo ta'u, Saartuu Muhammad barattuu kolleejjii akka taate odeessinu qaqqabee ni addeessa. Qormaata bahiinsa yuunivarsiitii bara kanaa sadarkaa biyyaalessaatti qabxii olaanaa kan fidde barattuu yuunivarsiitii Rift Vaalii akka ta'e ibsame. Bara kana qormaata bahiinsa yuunivarsiitii dhibba keessaa 40.7 qofti qabxii darbinsaa kan argatan yoo ta'u, isaan keessaa barattuun yuunivarsiitii Rift Vaalii Obsineet Gaaromaa dhibba keessaa 99 fiduudhaan akka biyyoolessaatti sadarkaa tokkoffaa qabatteetti. Obsineet Gaaromaa yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Naqamteetti muummee fayyaa narsingii baratte. Kana hordofee barattuu ga'umsa akkasii qabdu oomishuu isaatti kan gammade yuunivarsiitichi Obsineet digirii lammaffaa isheetiif carraa barnoota tolaa kenneefii jira. Akkasumas yuunivarsiiticha keessatti ogummaa isheetiin akka hojjettuuf carraa kennuufis beeksiseera.
Qorumsa barattoota eebbaaf dabarsuu kanaan barataan 150 gadi fide eebbifamuu kan hin dandeenye akka ta'e ministeerri barnootaa ibseera. Qabxii bahiinsaa kanaa barattoonni manneen barnoota dhuunfaatti baratan 72,000 ol qormaata fudhatan keessaa harki 17 qofti 50 ol kan fidan yommuu ta'u, kanneen manneen barnoota mootummaatti baratan 77,981 keessaa harki 62.37 ol fiduu danda'aniiru. Maqaa Itoophiyaa Insider jedhamuun toora intarneetii irratti oduu fi xiinxala kan dhiyeessu waajjirri miidiyaa haqaaf koominikeeshin jedhamu saamamuun dhaga'ame. Hundeessaa fi gulaalaa olaanaan Itoophiyaa Insider obbo Tasfaaleem Waldayees akka himetti meeshaaleen dhaabbatichaa hojii isaa babal'isuuf bitee hundi saamameera. Dhaabbatichi saamicha kana ilaalchisee gabaasa baaseen irra deddeebiin dhiibbaan akka irra ga'e eeree saamichi kun dhiibbaa itti fufinsaan irra gahu hordofee kan mudate ta'uu akka amanu ibseera. Akka Tasfaaleem jedhutti waajjirri dhaabbatichaa gamoo naannoo Boolee Madaaniyaaleem gamoo Shaggar darbii arfaffaa irratti kan argamu yoo ta'u, eegdonni gamoo kanaa saamichi raawwachuu odeeffannoo akka hin qabne ibse. Gamoo sana keessaa kaameraan nageenyaa gamoo kanaa hordofuuf fannifamee jiraatus kaameraan bakka waajjirri miidiyaa haqaa fi koominikeeshin jirutti argamu cabeeraa jedhan. Waajjira miidiyaa marsariitii Itoophiyaa Insider balballi isaa cufamee argamus qabeenyi kutaa oduu gatii guddaa baasu saanduqa keessaa saamame. Saamicha dilbataa halkan raawwatame kanaan kaameraawwan dijitaalaa ammayyaa haaraa 3, leensii gosa adda addaa, laaptooppiiwwan 4 fi bilbilli harkaa tokko saamamuu Tasfaaleem hime. Dhaabbilee hojii miidiyaa irratti bobba'an saamamuun yoo jalqabaaf kan gabaafame miti. Kanaan duras saamichi wal fakkaatan dhaabbilee marsariitii fi fiilmii hojjetanii saamamuun gabaafamuun isaanii yaadatama. Uggurri tajaajila miidiyaa hawaasaa irraa kaa'amee ture kaleessa galgalaa kaasee irraa kaafame. Baatii ja'a dura miidiyaalee hawaasaa irraa cufatee kan ture tajaajilli intarneetii guyyaa kaleessaa adoolessa 17 bara 2023 galgalarraa eegalee irraa kaafamee jira. Baatilee ja'an darbaniif miidiyaaleen hawaasaa kanneen akka yuutuubii, feesbuukii, tiiktookii fi telegiraamii uggurri irra kaa'amee ture. Miidiyaalee hawaasaa kunneen gargaarsa VPN malee hojjechaa kan hin turre yommuu ta'u, amma gargaarsa VPN malee hojjechuu eegalaniiru. Sababa cufamuu intarneetii kanaatiin Itoophiyaan maallaqa guddaa doolaara miliyoona 7.5 ta'uu akka dhabde dhaabbanni Ameerikaa mirga dhala namaa fi diimokiraasiif hojjetu CARD jedhamu dhiheenya gabaasa baaseen ibsee turuun ni yaadatama. Dhimma kanarratti Itiyoo Telekoom ibsa kennee tureen intarneetii kana kan cufe mootummaa Itoophiyaa akka ta'e ibsuudhaan gaafatama kan hin fudhanne ta'uu himee ture. Bara 2015 irraa eegalee sababa sochii warraaqsaa Oromiyaa keessaa mootummaa irratti geggeeffamuun yeroo adda addaa tajaajilli intarneetii cufamaa tureera. Kanaanis Itoophiyaan bu'aa silaa argachuu qabdu dhabuudhaan kasaaraa guddaaf saaxilamaa turuun ni beekama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like, subscribe gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.